أما سلي جلالة سكبي يا ربي نباس يا رب تتهودو تبيت قديم بين dhugaa dubbachuudha fi ani yootii tokko keessatti abban tiktokii fayyadamu kana jechuudha. Osoo kiyaa jechuudha laal ijoollee mana madaa bitti tuqxani eenyumtuu jechuudha. Kashalabbeen kaleessa dhuftes kaleessa alattes dhiirti Oromootis dhiirti Itoophiyaatis odoo kiyaa ijoollee mana madaamii ijatoo duratti hin tuqxani. Kanaatuun ijoolleen mana madaamii micoomtuu jechuudha laal qal'inuma sii kanaan qal'inaa xabba tuffatteef kana jechuudha. Ati tiktok irratti ilaaltee tuffatte miti ijoolleen mana madaamii harkasii nyaatti. Namichi harkasii nyaataa namitti harkasii nyaatti xabantee mana fooqii guutuu warqii guutuu itti xabantee kennateef qilleessi fuudhuun ishii fooqirra deemaa jirti isiin kuftu darbamtee maaliifiin jabduu waan taateef jechuudha. Fooqirra hojjetti mana qulqulleessiti makiinaa dhiqxii iddoo xaragdii mana walawwaltii nyaata hojjetti uffata daa'ima arabaa itti amananii maabiraat haayilii keessa gallakkisanii biraa deemanii akka kan kee teessee yookiin gaala eegaa yookiin immoo Itoophiyaa keessa teessee ruuza onnoo nyaachaa qixxaa nyaachaa dinnichaa nyaachaa bubbee sodaattuu jechuudha isiin. Ijoolleen mana madaamii nama bubbee isitii gaarri kuffifneedha isin jechuu barbaadatani. Qal'inuma kanaan jaalatamtee bulaa jirtiin. Ani immoo jechuudha laalaa dhugaa waaqayyoo hamma hiyootiin too jirtu hamma tiiktokii fayyadamu kanatti jechuudha. Ijoollee mana madaamii osoo kiyaan tuqxani gabaabumatti. Maaliifiin ijoolleen mana madaamii jechuun ijoollee idil addunyaa baattee deemtudha. Isin warri biyya namaa keessa jirtan isinitti mul'achuu dhabuu danda'a. Garuu ani nan deddeebi'a Itoophiyaa kana keessatti nan deddeebi'a Dubaayittis nan deebi'a Itoophiyaas nan dhufaa. Dubaay keessattis immoo fatanaa baay'een argeeni. Mana madaamii hoggaa 5 hojjedhee ala hoggaa 2 hojjechuuf hojjedhee ala hoggaa 2 hojjedhee alattis waan namatti dhufe nan beekaa waan nama mudate nan beekaa mana madaamii keessattis waan nama mudate nan beekaa lachuu nan beekaa anna gorsuuf hin deemina warroonni kaleessa mana Itoophiyaa keessaa baatanii harka namaa jirtan jechuudha. Warroonni kaleessa Dubaay seentanii har'a iftoomina isinitti fakkaatee jechuu haasofta waa'ee koottis asumaan isinitti ma'aamsa koo kana. Maaliifiin ani nama fatanaa baay'ee keessa darbeedhaani. Nama yaada baay'ee keessa darbee as ga'eedhaan ilaal si galee kanaafuu ijoollee mana madaamii bubbeen hin kuffisuu yaadini eeyyan jaalala qaba waan namni qabu qabdi keessisii jabduudha mana ijaartee qabdi lafa bittee qabdi dhirsa qabdi ijoollee qabaachuu dandeessi yes of course jaalala qabe waan namaa osoo hin beekin hin taphaxabina cabe ashaanxaa lama fe'attee makiinaa yaabbattee badde iddoon ishiin jirtu hin beekamu. Dubaay galtee erga galtee bultii ji'a lama bultii 15 lanqistee tikeettii muradheen dhufe naan jette anaan garuu wanni wallol irratti wallol si ga'ee waggaa 8 deemtee si ga'ee irraan deeminii taa'ii bakka si ga'aa ganamaa deemtee ganamaa hojjatte nu ta'uu didee wanni hunduu nuun tasaakkaane taa'ii hin taa'uu nan deemaa hin deemtuudha naaf ishii naasofni qabnu dhugaan jiru kan. Maqaan tiktok ashii Facebook ashii tokko Tizitaa Araarsaa lamman Caaltuu Oromoo Caaltuu Arsii obsi gatii qaba kan jettu Masarat Taayyee jala jirti nabi raajii Masarat Taayyee jala Magarsaa jalallee hin jirti OKTV intalli tun yeroo baay'ee matsaaf quddisii matsaafa laphee irratti baattee faarfatti hin beektu naa kadhadhaafi wanni ishii wajjin hin taane hin jiru. Wanni nani guyyaa kana wanni bara kana keessatti ishii wajjin hin taane hin jiru. Dhugaa waaqa jiraataa kan waan beeku. Lafti nan iseen hin jiru. Bolli nan iseen hin jiru mijoota naa waliin jiraachuudhaaf. Hawwii nan ishiidhaaf qabu ishiin anaaf hin qabdu. Wanni nani waggaa 8 biyya Arabaatti jechiseet akka namni tokko jiraatutti akka haabtaamiin tokko jiraatutti jiraattee ani jiraadhee odoo harka kiyyaaf kan ishiitirraan gooftan na gargaaree hiyyeessa odoon gargaaree hiyyeessa karaarra taa'u odoon gargaaree fedhan qabaa ture. Kaayoon kiyyallee jireenya koo mijeessuuf miti. Odoo naa ta'e hiyyeecha gargaarudha. Garuu kanan nama waa godhu miti har'a deebi'ee ofii kiyyaaf nama gargaarsaa ta'ee jira. Nama gargaarsaa ta'ee jira dhugaa waaqa jiraata waan ni beeku.
nama gargaarsa barbaadu ta'ee jira. Oduun harka qabu luka qabu fayyaana dhoogganii sammuun koo sammuu fayyaa dhabe. Mar'imaan koo madaa'ee wanni nani dhala koo waliin hin taane wanni nani ishii waliin hin taane hin jiru. Kanaaf anuu nama gargaarsaa ta'ee jira. Anuu nama na gargaaru dhabeera. Leewwan koo sabni waaqaa wantaan koollee beente amantaa ishillee beentedha. Garuu baran durii yoomee jiraadhu sana xanqatee jira. Garuu seexanni akka mana waaqatii ba'u na barbaadaa jira. Seexanni mana waaqatii na baasuuf barbaada. Kanaaf warri sabni waaqa taatan warri madirakii irra dhaabbattan warri wangeela lallabdan intala kanaaf naa kadhadhaa. Tidaarii kootiif naa kadhadhaa. Baay'een saba keessatti qaana'aa jira. Bara baqatu waaqa argadhe keessatti bara waaqa amane keessatti biyyan dhaladhe keessatti saban dhaladhe keessatti diina keessatti xalaata keessatti salphadhe balaa dhala kootitiin balaa haadha manaa kootitiin salphadhe na salphiste ati manaa koo bakka nani manan jirretti na shawwaddee na gowwoomsite mi'a shaanxaa lama xaqaxaqxee makiinadhaan yaabbatte adaamaan harkaa seente. Adaamaa seentu bakka seentu dhabe guyyaa lama boolee nan bulee guyyaa lama nan oolee halkan lama nan bulee dhabee hin gale. Hanga ammaatti haga guyyaa kanaatti guyyaa 17 bara 2018 xarrii jecha xarrii bultii 17 manaa baate harri guyyaa 21 guyyaa afuraffaa shanaffaa keessa jirti. Ija kee miila kee hin jenne hin deemini hin deemtu nan deemaa hin deemu bakka hin deemtu wanni anaaf ishii jidduu jiru lolli jiru mormii hin jiru kan waan ni beeku. Kanaaf jireenya koo bittisuuf mana koo diiguuf diinni narratti karoorfatee jira. Warri afaan waaqaa beektan waaqa naa kadhadhaa. Intalli keessallee jaalatteeti miti akkana taatu. Jaalatteeti miti. Ani waan itti jiru hin beeku. Waan biyya san keessatti nyaachisan hin beeku. Biyya Dubaay keessa gara waggaa 4 fi gara waggaa 2 ji'a 9 teechee jirti tanaan dura. Suudi Arabiyaa waggaa 2 teechee. Erga socho'uu qabdee waggaa 8 fixxee 9ffaa seenaa jirti. Garuu deemti malee duuban tokkoffaadha. Eebban qabdu ani eebban qabu eebbi koo qabame ani akka ishiin na ajajuttan deema akkana ni jedhu naan fudhattu akkana ni jedhutti naan ta'u kaayoon ani harkaa qabu naaf ishiif hin ta'u kaayoon ishiin immoo harkaa qabdu ana na dadhabsiise harkaa fi lugni na hidhamee karaa irratti deebi'ee jira. Kana waan ta'eef abboleewwan koo sabni waaqaa waaqa naa kadhadhaa. Sabni waaqaa waaqa naa kadhadhaa. Anaaf ishiin intalli tun anaaf haadha manaa kootii miti ilmoo kootii nan guddise. Ishiin intala waggaa 15ti. Nama waggaa 18tti walitti dhufnu har'a waggaa gara 30 moo 25 keessa jirra. Ijoollee 3 naadeessee jirti. Shamarran 2 biyya alaatti ergee fi biyya alaa jiru. Har'a dhalli sun deebi'ee mana koo kan na diigaa jiru isaan. Dhalli koo kanan horii kootti gurgure kanan qotiyoo kootti gurgure har'a deebi'anii haadha manaa koo tin na diigdi dhalli koo. Kana waan ta'eef saba qulqulluu taatan sabni waaqaa waaqa naa kadhadhaa na gargaara.
fayyaa na dhoogganii fayyaa kiyyaaf illee naa kadhadhaa. Fayyaa dhabee manatti galee jira, karratti galee jira. Kana waan ta'eef galatooma sabni waaqaa na gargaara. Ani kaayoon koo nama gargaaruudha, garuu anuu nama gargaarsaa ta'ee jira, karaa irratti hafee jira. Har'a sa'aatii har'aa daa'ima waggaa 5 irratti gattee ammallee biyya Arabaatti na harkaa badde. Daa'ima waggaa 2 irratti gattee deemte. Waggaa 2 akkasitti guddisaa ture. Saraatanyaa tokko manaan qabu. Ofiifan tolfadha. Ofiifan daa'imatti tolcha. Saraatanyaa hun qaxare maqaadha. Maqaan na bada jedhee waggaa 2